Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota tokkummaa Tiyuubichi jirtu bakka jiraattan bakka nagaadhaan gara chaanaalii tokkummaa Tiyuubitti dhuftan namoonni jalqaba gara chaanaalii kiyyaatti dhuftan laayik, sheer, sabskiraayib gochuudhaan maatii keenyatti dabalaman affeerraa keenya yeroo hundumaati. Yeroo hunda godina sirreessaa yeroo immoo sirrii jirna jajjabeessaa akkana faana turtan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Egaa bakka jiraanne yeroo kana geenye inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun subhaanallah. Bara kana keessa waan tokkotu jira jechuudha. Baay'ee tokko wallahi social media na jibbisiisee wanti dhagahamu wanti ijaan argamu hundinuu waan baay'ee nama gaddisiisudha jechuudha. Du'a akka tasaa ta'ee namoota wal jaallatanuun gocha suukanneessaa gocha silaa ilma namaarraa hin eegamne tokko walirratti raawwatamaa jira jechuudha. Egaa jalqaba irratti akkuma argitan suuraa Hanaan Rabbi rahmataa godhuu fi ittaansuudhaan immoo akkasuma Taajuu Shurrubbee fi haadha manaa isaati. Akkasuma akkuma argaa jirtan kanallee haadha manaa fi abbaa manaa dhiyoo kana kan gocha suukanneessaa abbaan warraa namaallee namarratti raawwate jedhamee hin yaadamne tokko walirratti raawwatanii jiranii jechuudha. Waan mudhaafillee akkas jedhanii maqaa dhaa'uudhaafillee baay'ee tokko namatti dhaga'amu onnee nama cabsu sammuu nama cabsu dha jechuudha. Ofitti amanamummaa nama dhowwu. Akkasumallee bor namni sicha malee gaa'ila hin horatiin akkamitti akka gaa'ila horatullee kan bakka baay'ee isa jibbisiisudha jechuudha. Kan isa horatee jiru immoo sodaadhaan akka jiraatullee kan taasisudha jechuudha. Gochi bara kana walirratti raawwatamaa jiru. Gochi kun maalirraan jalqabni isaa maali kan jedhu walumaan ilaalla jechuudha. Hanga hubannoo kan kootirraa kan ka'e jechuudha. Egaa akka nama tokkotti gochi kun kan raawwatuu danda'u kan raawwata jedhee si yaadu yoo akka yaada kan kooti yoo ta'e kan isiniin ibsu yoo ta'u nam tokko fakkeenyaaf waldhabbiin gidduu namaatti uumamuu kan jalqabu gaafa wal dhagahuu dhabnudha. Inni tokkoffaan gocha akkanaa raawwachuu kan fidu sodaa rabbii dhabuudha jechuudha. Jalqaba irratti namni rabbii isaa sodaachuu kan isa uume sodaachuu nama ta'uu ofii of dagachuudha jechuudha. Dubartootas ta'e dhiiras ta'e gocha suukanneessaa akka kana gaafa raawwachuudhaa ka'u haaliqa isaa uumaa isaa sodaachuu dhabuurraan kan ka'e onneen isaa gogaa ta'uurraan kan ka'edha jechuudha. Malee namni ganama galgala rabbii isaa yaadatu namni ganama galgala rabbii isaatti iyyuu rabbii isaatii waliin jiru rabbii ofii yeroo hundumaa faarfatu jechuudha. Sodaan isaa qalbii isaa keessa taa'a jechuudha. Yeroo hundumaa gocha hin taanetti hin adeemu jechuudha. Inni lammaffaa walii galuu dhabuu wal dhagahuu dhabuu jechuudha. Inni guddaan akka jireenya hawaasaa yookaan immoo akka jireenya haadha manaa fi abbaa manaa keessatti walii galuu dhabuudha jechuudha. Namni gaafa wal dhagahuu dhabee tokkorraa dhagahuu dhabee hundinuu anatu beekaa inni kunis anatu beekaa inni kun akka fedha isaatti deemuu barbaada inni kunis akka fedha isaatti deemuu barbaada waan ta'eef kana keessatti waldhabbeen guddaan gaafa uumamaa dhufu qiimiin gaafa wal qabatamaa dhufu gocha akkanaatti seexaanillee gidduu seenteetu seexaan immoo gidduu warraa fi abbaa manaatti immoo baay'ee tokko jabaatti jechuudha. Maaliif badhaasa guddaa qabdi sila ta'eef kan warraa fi abbaa manaa walitti naqee wal lolchiisee wal ajjeesee jedhee badhaasni isaa isa olaanaadha jechuudha. Seexaanni gidduu warraa fi abbaa manaatti. Kanaafiyyuu inni guddaan an akka sammuu kan kooti akka yaada kan kootiitti kan yaadu tokkoffaa rabbiin sodaachuu dhabuu lammaffaa walii galtee dhabuudha jechuudha. Wal dhagahuu dhabuu alaa galan manaa galan jedhan alaa galanii jedha Oromoon. Namni mana keessaa yoo wal dhagahee walii galee wal jaallatee jedhee boriyyuu immoo dhalli kan keelli sirraa ilaalataa dhufte jechuudha. Ati waan gocha addaa yookaan immoo yeroo hundumaa haadha manaa keetii wal lolte yoo ta'e abbaa manaa kan keetii yeroo hundumaa hin caqacaqite yoo ta'e keessattuu immoo daa'ima fuulduratti wal loltan wal caqacaqite yoo taatan daa'imni keessan sun sanarraa barataa dhufte jechuudha. Maaltu kanaan nama ga'e? Maaliif akka jaalalaan wal fuudhan gaafa jalqaba wal jaallatanu yaa onnee koo yaa lubbuu koo si malee waa tokko hin qabu innis si malee kan nama biraa hin argu jedheetu wal fuudhee gaa'ilatti gala jechuudha. Gara gaa'ilaatti seenee gaa'ila ofii horata jechuudha. Gaafa achi ka'e waliigaltummaan dhibee miti wal dhagahuun dhibbee wal dhabbeen dhibee miti maaliif akkuma gaafa sana ansi jibbee atis na jibbite jedhanii adda bahuun otoo jiru maaliif gocha akkanaatti galama isa jedhu dhugaa rabbi baay'ee tokko namatti dhaga'ama jechuudha. Inni sadaffaan inni guddaan immoo hinaaffaadha jechuudha. Gara dhiiraatiinis ta'e gara shamarraniitiinis ta'e hinaaffaadha jechuudha. Hinaaffaani bultii namaa kan diiguu keessaa isa tokkoffaadha jechuudha. Hinaaffaan haddas boris ati abbaa manaa keetti hin hinaaftaa hin amantu yoo ta'e ofii kan keetti ofitti hin amantu yoo ta'e jireenyi kan kee haddas boris diigamaadha jechuudha. Hinaaffaan
baay'ee tokko ulfaataadha jechuudha. Jireenya namaa diigaa. Ati sana amantuun isin amanuu taanaan jireenya namaa diigamaadha jechuudha. Inaafan baay'ee tokko bultii namaallee ni diigaa. Egaa kanaan kan wal qabate jechuudha. Akkuma argaa jirtanuu daa'ima umurii waggaa 13 illee sooshaal miidiyaa kanarra gidduu kana deemaa jira. Baay'ee tokko inni na jibbisiise dhugaa dubbachuuf viidiyoo hojjechuun illee waan tokko dubbachuun illee wanti dhagaa wanti argan sila namatti hin tollee fi dubbataa na jibbisiise immoo inni isee. Egaa akka nama tokkotti immoo yaaduma kan kun kennadha jedhanii umurii waggaa 13 daa'ima kana horachuunis baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Isumaayyuu immoo haati abbaan ilmoo dhalan tokko hin barbaannu jedhanii bakkeetti gatan jechuudha. Abbaan haati eega ofitti qabanii gorsuu baatan yoo isin dogongoortillee jechuudha. Egaa bultiin diigamuun illee kun akkuma jalqaba irratti argitan jechuudha. Ilmoo ofiiftiif illee tolaa miti jechuudha. Otoo haadha si abbaa si bira jiraatteetti jechuudha. Waan kana hundinuu irra hin gahu jechuudha. Rakkinni kun hundinuu irra hin gahu ture jechuudha. Abbaan haati ilmoo kan keenya hin barbaannu jedhanii haatillee jechuudha. Haati kan ilmoo ofiitti garaa hin jabaannellee ilmoo ofiitti garaa jabaattu keessa jirra jechuudha. Eenyullee yoo namatti garaa jabaate abbaan manaa haati manaa abbaan eenyullee yoo sitti jabaate haati garaa namatti hin jabaattu jedhama. Egaa rabbiin bara kana nuuf bara khayrii nuuf godhu nagaan naaf tura isiniin jedha.